waan harkatti galchattaniif hin gammadinaa. Kan isin gammachiisu amaluu jireenya bara baraatti galmee jireenya bara baraatti maqaan keessa waan galmaa'edha. Namni tokko amma gaafa gara jireenyaatti dhufu, gaafa gara Kiristoositti dhufu, namni gaafa amanee Kiristoositti amanee cuubamu maqaan isaa galmee jireenyaa irratti galmaa. Galmee jireenyaa irratti galmaa. Mucaa Waaqayyoo jedhama. Mucaa Waaqayyoo jedhama. Mucaa maali jedhama? Mucaa Waaqayyoo jedhama. Yaa abbaa jettee kan ittiin waammattu hafuura mucummaatu si keessa jira jechuudha. Hafuura mucummaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 gubbaarratti. Inni yaa abbaa jennee kan ittiin waammannu hafuura mucummaa nu keessa kaa'e. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 maal jedha? Warra isa simataniif aangoo mucummaa isaaniif kennee jedha. Warra itti amanan, warra Kiristoositti amanan, jarri kun aangoo mucummaa qabaatan ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif. Ijoollee Waaqayyoo warri jedhaman kun immoo maalidha? Biyya lafaa kana akka bitaniif tun taane gara mootummaa Waaqayyoo keessaa iddoo akka qabaataniif jechuudha. Bara baraan akka jiraataniif. Kanaafuu biyyi lafaa maal sitti agarsiisa? Karaa bal'aa sitti agarsiisa jechuudha. Karaa bal'aa inni sitti agarsiisu maali? Karaa nyaachuu, karaa dhuguu, karaa akka garaatti jiraachuu, asa Galaatiyaa boqonnaa 5 gubbaarratti barreeffamee jiru firee foonii isa jedhamu isa sanan akka deebisutti agarsiisa jechuudha. Xinneessee iyyuu miti guddisee sitti agarsiisa. Karaa isaa bal'isee bochoo godhee sitti agarsiisa. Bochoo godhee gaafa jennu maalidha? Bochoo godhee jechuun maal jechuudha? Bal'isee jechuudha. Bal'isee karaa sana sitti agarsiisa, karaa yaada biyya lafaa. Isa karaa jireenyaa ta'e isa karaa Kiristoosiin si jalaa dhoksa. Kiristoosiin akka irraanfattu si godha. Kiristoos maal jedhee? Anadha. Ani karaa jireenyaa ana jedhe ilaaltu. Jireenyi anadha jedhe. Jireenyi anadha. Karaan anadha. ከዛ ማል jedhee ብታንሴ ህይወትም እኔ ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። ለዛ ነው አነ መሌ ከራስን እንጅሩ ከን jedhee dubbateef maalidha abi? Kakuu haaraa keessatti dhiiga hoolaatiin miti kan jireenyi bara bara argamu. Kakuu haaraa keessatti akka Abrahaam gaara Mooriyaanitti mucaasaa ol fuudhanii miti jechuudha. Dursa kakuu haaraa keessatti maalidha? Namni mistira Sillaasee baratee amanee cuubamee mucaa Waaqayyoo ta'ee karaa sanarra deddeebi'aa jechuudha. Inni kun karaa dhiphaadha. Karaa Kiristinnaan karaa dhiphaadha jechuudha. Karaan Kiristoos, karaan tawaahidoo dhiphaadha jechuudha. Rakkina qabaa jechuudha. Dhiibbaa qabaa jechuudha. Dhumni isaa maalidha? Gonfoo bara baraati jechuudha. Badhaasa isinii fidee dhufaa jechuudha. Mana anis keessa inni qopheesse keessa jiraattu hiyootin mana nanya. Sun bicha አይደለም. አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ወንጌል ኤርጋ ዮሐንስ isa jalqabaa boqonnaa 5 isinii dubbisa. Ergaa Yohaannis boqonnaa 5 isa jalqabaa jechuudha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 20 gubbaarratti akkana jedhee dubbataa jechuudha. Namni mucaa Waaqayyoo yoo ta'e cubbuutti qabamee akka hin jiraanneef hin beeknaa jedhe. Ilmi Waaqayyoos isa in eegaa jedhe. Nuyi inni hamaanis hin tuquu jedhe. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane dhugumatti dhugumaan jedhe. Biyya lafaa immoo harka jala akka jirru hin beeknaa jedhe. Ilmi Waaqayyoos akka dhufe dhugaa sana baruuf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beeknaa. Nuyi dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraannaa. Waaqayyoo inni dhugaan jireenya bara baraa isa kanadha jedhe. Dhala. Waaqayyoo inni dhugaas jireenyi bara baraa isa kanadha. Jireenyi bara baraa isa kamidha? Eenyuun beekuudha? Ilma Waaqayyoos beekuudha jedhe. Inni immoo ilmi Waaqayyoo kun immoo Waaqa dhugaaf jireenya bara baraati. ስለዚህ karaan dhiphaa inni jedhame isa kanadha jechuudha. Karaan dhiphaan karaa ilma Waaqayyoo ta'u, ijoollee Waaqayyoo ta'uudha jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo hoggaa taate karaa dhiphaa keessa deddeebitaa jechuudha. Dhiibamuu biyya lafaa, jibbamuu biyya lafaa kana keessa deddeebitaa jechuudha. Seexanni kallattii garaagaraatiin si lolaa jechuudha. Kallattii garaagaraatiin si lolaa jechuudha. Gaafa mucaa tawaahidoo taatu seexanni kallattii garaagaraatiin arabtee akka ittiin argan karaa kana dhiistee akka itti deemtu Waaqayyoo irraa akka itti fagaattu karaa dhiphaa sitti agarsiisa jechuudha. ስለዚህ karaan nuti itti amannu tawaahidoodha jechuudha. Tawaahidoo jechuun raawwatee nama raawwatee Waaqa jechuudha. Kiristoos jechuudha. Isa kanatti amanna jechuudha. Isa kanaaf Ermiyaas maal jedhaa? Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaarratti እግዚአብሔር እንዲህ ይላል. Waaqayyo akkas jedha. ሷላይም ሄዱ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችኋል።
ይህንን ተርጉመዋል። ልቡ ከሰኒ በቆና አርገቱ የትኛው ነው መንገድ የተባለው? የቀደመው መንገድ ማን ነው? እንዴት ነው ክርስቶስ ይህንን እግዚአብሔር መናገር የቻለው ብለን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ይጠቅሳል። ይህንን ራሱ ይደግመዋል ማለት ነው። ወንጌል ማቴዎስ በቆና ድግደሚ በቆና ወለተኮ ድግደሚ ሰዴት አካባቢ ረቲ ይሱማ ከነ ዱበታ ጀቹዳ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ወለተኮ የሚታውቁት ወደ ቤክተኒ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ወለተኮ ለኮብሳ ድግደሚ ሰገል ድግደሚ ሰዴት አካባቢ ጀቹዳ ማልጀራ ዋንጆ ኮ ፉዳቲ ባዳይ እቹን ዋንጆ ኮ ፉዳቲ ዋንጆ ኮ ባዳ አነራስ በረዳይ አኑ ገራሚዳ እርገዴ ቦዴ ልቡ ከሰኒ ፈ በቆና አርገቱ ካናን ገዶፍ ዴቢሲስ በቆናስ ልቡ ከሰኒ ፈ ነርገቱ ዋንጆን ኮስ ነማይ እንደቦይ ባንኮስ ሰልባዳይ ባንኮስ ሰልባዳይ ለኮብሰ ደምሰደቱ ጉባረት ማልጀሬ ወሪድ አማተን ይደደብደን በአንስ ከነሲ ቱልፋተ ገረኮ ኮታ አኒ በቆና ይስኒ ፈንከና ዋንጆ ኮስ ባዳዳይ ከዛ ጋር ድገዱ ማልጀራ ልቡ ከሰኒ በቆና አርገቱ ኤርሚያስ ጉባረት ጅሬኛ ከሰኒ ቢ ልቡ አከርገተኒ ከራጀል ቀባረደ ማይ ጎፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞሆኒ ነርገዱ ቦዴ ማልጀሬ ገረ ከባን ከሰን ከነሲ ቱልፋተ ገረኮ ኮታ ላካ ኢኒ አዳሚን ኡልፊነ ደበሱን karaa isaa addaamitti deebi'e karaa jalqabaa inni jedhame karaa dhugaati jechuudha. Karaa inni jalqabaa inni jedhame karaa jireenya barbaraati jechuudha. Karaa inni jalqabaa inni jedhame karaa fayyina lubbuu namaatiif kenname karaa kiristiyaanaati jechuudha. Karaa tawaahidooti jechuudha. Isa kanaafuu gooftaan Yesuus gaafa mirkaneessu maal jedhee gara kokottaan baasin boqochiisaa jedhe. Boqonnaa isinii kennaa jedhe. Jireenya isinii kennaa jedhe. Ba'aan keessa isin tulfaate immoo kottaa jedhe. Aara galfattu jedhe. Ermiyaasoo maal jedhe karicharra deemaa jedhe. Lubbuu keessanii boqonnaa argattu. karaa inni badiisaatti nama geessoo maaliif bochoodha bal'aadha. Kitaabni fakkeenyaa boqonnaan kudha hojjechu. Karaa bochoon jira beektu gaafa qabiyyi lafaa kuni karaa dukkanaa akka ta'e jechuudha. Hundaa'uun naxxanii Efesoon boqonnaa 5 yoo dubbistanii migarmi taariktaa keenya laachuu waa'ee biyya lafaa waa'ee karaa badiisaa karaa bochoo kana nutti hima jechuudha. Karaa baay'ee jira fooniif kan mijatu. Biyya lafaatiif kan mijatu karaan jireenya hin kennine karaa baay'ee jira. Isa kana Efesoon boqonnaa 5 isinii dubbiseen gabaabsa jechuudha. Sagantaa bal'aa waan jiruuf jechuudha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 11 gubbaarratti sagalee Waaqayyoo akkana jedheetu dubbatee jira. Maal jedha? Boqonnaa 5 lakkoofsa 11 gubbaarratti hojii maal jedha wanti ifa keessaa bahu gaarummaa qajeelummaa dhugaa hundumaa hin argamu keessatti argama. Wanta gooftaatti tolu qoraa bira gaa'e hojii dukkanaa isaa wanta dhimma baasu keessaa akka hin qabaanne bakkeetti baasaa malee ittiin hin hirmaatinaa. Namoonni hojiin isaanii hojii akkasii keessaa qaban jiru. Hojii akkam hojii dukkanaa keessaa namni qabu jira. Waan isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuuf iyyuu leeyyoodha. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataadha. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu immoo ifadha. Ifi guneeyuudha. Inni hojii dukkanaa ifatti baasu guneeyuudha. Inni ifi dhugaan guneeyuudha. Inni hojii dukkanaa wajjin waliin galnaa yoo jedhame hojiin dukkanaa hojii daabiloos hojii biyya lafaati. Hojii ejjaati. Hojii sagaagalummaati. Hojii karaa bochoo karaa du'aati. Ifni hojiin ifaa hojii maalidha? Ifichoo eenyuudha yoo jennee dhannee ilaallee Wangeelli Yohaannis ificha eenyu akka ta'e nutti hima. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 akkasumas boqonnaan 3 illee kanumarra deebi'ee nutti dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee ofuma isaadhaa kutaa dubbate qaba jechuudha. Waa'ee ifa kanaa akkana jedheetu dubbata. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaarratti jechuudha. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaarratti maal jedhaa? Lakkoofsa 9 kaasnee yoo dubbisnee ifichi inni dhugaan gara biyya lafaa dhufe. Namoota hundumaaf hin ibsaa. Ifichi namoota hundumaaf hin ibsaa. Namoota dukkana keessa akka hin deebine, karaa bal'aarra, karaa bochoorra akka hin deebine, karaa du'aarra akka hin deebine hin ibsaa. Inni kam? Inni fooniin dubaroo maaramirraa dhalate ifa dhugaan isadha. Fooniin haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramirraa nama ta'e addunyaa dukkanoofte kana dhiiga isaatiin addeessee
karaa jireenyaatti nama waame kottaa biyyi lafaa kun karaa kanaan hin fayyadani, karaan kun karaa du'aati, karaan jireenyaa karaa kiristiyaanaati, karaa Abrahaamiif waadaan galame anadha, masiichiin ibisa isaa isin baasu anadha, gara gogottaa jireenya argattu jedheetu gara ofiisaatti waame boqonnaa argattu immoo jedhe. Inni kam ifni dhugaan. Namoonni garuu ificha hin beekne, ificha caalaa dukkana filatanii hojiin isaanii hamaa waan ta'eef gara ifaa kanaa dhufuu hin danda'an jedha kitaabni qulqulluu wangeelli Yohaannis jechuudha. Hojiin isaanii maal ta'e? Hamaa waan ta'eef. Hojiin isaanii maal ta'e? Hojii biyya lafaa, hojii badiisaa waan ta'eef jechuudha. ስለዚህ karaan amantii keenyaa karaa ifaa fi karaa dhugaa, karaa jireenyaati jechuudha. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu karaan badiisaa tokko immoo jira. Innis isa maal hin qabne? Isa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarratti Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jettee karaa hin amanne. Karaa Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo miti jettee hin amanne. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 dhaqa dubbisa. Manni kiristiyaanaa kan itti ijaarame, kan irratti ijaarame, kan irratti bu'uureffame, kan ittiin namni jireenya argachuu qabaatu karaa ilma Waaqayyoo ati masiicha ilma Waaqayyooti kara jedhudha jechuudha. Ortodoksiin amantii kanadha jechuudha. Phexrosin gooftaan keenya maal jedhe? Yaa Phexros dubbii kana kan si ibse abbaa koo isa samiirraa malee kan lafarra jiru miti, yaada dhiigaa miti, yaada foonii miti. Dhuguma jette ati kattaadha, mana koon sirratti ijaaraa, humni si olii isheen danda'u jedhee kan dubbate isa kanadha jechuudha. Manni kiristiyaanaa kan isheen sirratti ijaaramtes kattaa kanarratti jechuudha. Kattaa kanarratti waan ijaaramteef humni si olii isheen danda'u, waraanni garasii, waraanni garanaa, lolli garasii yoo dhufe homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Humni dukkanaa loluu hin danda'u jechuudha. ስለዚህ ክርስቲያኖታ Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e warri amananii fayyisaa akka ta'e dhugaa akka ta'e Waaqayyoo akka ta'e karaa ittiin Waaqayyoo nama fayyisuudhaaf ogummaa ittiin Waaqayyoo nama fayyisuudhaaf gara biyya lafaa kanarratti hojjete akka ta'e namni amane jireenya bara baraa qabaata jechuudha. Namni immoo isa kanarraan gorre karaa badiisaa namni filate, karaa Kiristoosiin hin qabne, karaa tawaahidoo hin qabne namni filate, karaa jalqabaa kana namni gane. Namni kun immoo maal ta'a? Lammaffaa Xiimotewos ni dubbiseetan xumuraa jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 warri poostii gochuu dandeessan poostii gochuu dandeessu 2 lakkoofsa 12 gubbaarratti qulqulluun tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos tokkoffaatu hin taane lammaffaa Xiimotewos 2:12 gubbaarratti አንድ ነገር ተስፎ እናገኛለን ማለት ነው። ማል jedha dubbichi amanamaan innis Kiristoos wajjin duuneera yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Kiristoos wajjin duuneera jechuun maal jechuudha? Cuuphaadhaan du'uu isaa wajjin walii galleemti. Cuuphamoo jechuun du'uu isaa wajjin walii gallaa. Cuuphaa keessaa gaafa du'aa ka'uu isaa wajjin walii gallaa jechuudha. Isaa wajjin duune yoo ta'e isaa wajjin jiraannaa jedha. Obsaa yoo dandeenye isaa wajjin inni moonaa jedha. Yoo isa ganne garuu yoo amantii keenya ganne garuu yoo Kiristoosiin ganne garuu yoo tawaahidoo ganne garuu inni maal gochuu jira? Inni nu ganuuf jira. Kiristoos nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uu dadhabne ofii isaatii of ganuu waan hin dandeenyeef jedha. Akkuma amanametti jiraataa jedha. Akkuma amanametti, akkuma Kiristoos ta'etti, akkuma ilma Waaqayyoo ta'etti, akkuma Waaqayyoo ta'etti, akkuma fayyisaa ta'etti amanamee jiraataa jedha. Amanamee jiraataa jedha. Yoo amanne ofii keenya fayyadamna, yoo ganne garuu kan bannu eenyudha? Ofii keenyaa bannaa jechuudha. Mana nuu ijaarametti galuu kan dadhabnu kan galuu dhiisuu dandeenyu filannoo keenyaatiin jechuudha. Waaqayyo as gaddadee siluma gaafa dhalanne nutti qaddaree kan si'oolii nu godhee nutti qaddaree moo kan abiddaa nu godhee miti jechuudha. Kan jannataa nu godhee nu uumne jechuudha. Filannoo nu kenne jechuudha. Namni amana jireenya bara baraa qabaata, namni nagane mootti murtaa jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos filannoo nu kenneera. Kanaadhaaf karaan qajeelaa namatti fakkaatu dhumni isaa garuu badiisaa kan ta'e jira jedhee fakkeenyaan Solomoon kan dubbate karaa kiristiyaanaati jechuudha. Inni karaa badiisaa karaa kiristiyaanaati, karaa biyya lafaati, karaa jireenya bara baraa immoo karaa kiristiyaanaa, karaa tawaahidoo, karaa dhugaa, karaa amantii jalqabaa, karaa amantii Abrahaamii, karaa amantii Isaaq, karaa amantii Yaaqoobii. Phaawulos waa'ee warra kanaan dubbata. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa gubbaarratti amantiin isaa abboota keenyaaf kennamee wanti hundumtuu waadaan isaaniif galame. Kiristoos isaan keessaa fooniin dhufee inni Waaqa eebbifamaadha. Inni isaan keessaa Abrahaam keessaa dhufe jechuudha. ስለዚህ amantii jalqabaa kan jedhamu waadaa addaamiif galame san kitaaba Roomaan boqonnaa 2 gubbaarratti kan barreeffame, boqonnaa 3 gubbaarratti kan barreeffame. Inni ilma isheerraa dhalatu mataa jawwichaa hin burusa isa jedhamee dubbatame san Kiristoos dhufee mataa jawwichaa seexanaa burusee jechuudha. ስለዚህ namni karaa kanarraa godaanee jireenya bara baraan qabaatu. Namni karaa kana gadhiisee itti murtaa'a jechuudha.
ስለዚህ ክርስቲያኖታ ijoollee waaqayyoo amantiitti jabaannee dhaabbachuun nurraa barbaachisaa jiru. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 yoo dubbisan isa kana nutti dubbata. Waaqa nu barsiiseef galanii fokkubaan isaaf haa ta'u karaa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan dhiphaan sun immoo karaa jireenya bara baraatti nama geessitudha. Jireenya bara baraa isa namaa kennudha. Karaan bal'aan immoo dhumni isaa badiisaa. Gaarii fakkaata gaafa laalanii, dhugaa fakkaata gaafa laalanii garuu dhumni isaa bara baraa badiisa bara baraa jechuudha. Nun immoo warri jireenya bara baraa qabnu ijoolleen kiristiyaanaa hoo, ijoolleen waaqayyoo, warri lammata dhalanne hoo, warri cuubamne hoo, warri kiristoosiin uffanne hoo manni keenya eessa yoo jenne wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 2 dhaqa dubbifadha. Mana isiniifan ijaara deebiin dhufe isin fudhadhaa nun jedha. Kanaafuu nuni deebii kottuu nu fudhadhu mana bara baraa sanuu qopheessite san galuudhaaf hin hawwina jennee mootummaan kee dhufu yaa abbaa keenya jennee yeroo hundumaa kadhannaa. Mana sana keessa akka nu jiraachisu ulfinaan akka nu fudhatu eeyyama abbaa keenyaa nuuf haa ta'u kan nu barsiise waaqayyoof galanni haa ta'u qulqulleetti dubaroo Maariyaamiif ulfinni haa ta'u hanga bara baraatti ameen.